Du'a Baarootumsaatii fi Badoodachaas Eebila 29 bara 1978. Barri 1978 yeroo ABO'n adeemsa hunda qindeeffatee onnee guutuudhaan qabsoof muratee ta'ullee ji'a afur booda milkiin koora saaqataa biyyatti laaqamte. Dubbiin milkii ida'amaa dhuftee booreessite. Balaan hin beekamin dhaabatti buute. Lubbuun qabsoota lama galaafatamuudha. Lubbuun lamaan badde Baarootumsaa yookaan Jiilchaadhaa fi Badoodachaas yookaan Dammaqsaadha. Guyyaan guyyuma Leencoo Lataa Abbaa Caalaatii fi Tashoomaan adda bilisummaa Oromootti dabalamuudhaaf bosona Harargee Karroo dhaqanii. Guyyuma san Badoodachaasii fi Baarootumsaa wareegaman. Badoodachaasii fi Baarootumsaa biyya keessatti akka wal beekantu himama. Baarootumsaa dhaaba karaa nagayaatiin siyaasaa keessatti hirmaatee falmu kan sochii qabsoo sabaa fi sablammoota cunqurfamoo gaggeessu dhaaba Icaat jedhamu hiriyoota isaa waliin hundeessee hoogganaa ture. Gama biraatiin sabboontota Oromoo wajjin walitti dhufanii dhimma Oromoo irratti akka mari'ataa turan waahillan isaa kan lubbuun jiran ragaa bahan. Badoodachaas garee warraaqa jedhamtu jalatti garee buuca dargaggoo jedhamu hundeessan. Waahillan isaa Abdul Jaliil Abdallaa yookaan Bookhee Haaraa faa wajjin bifa barruutiin qabsoo Oromoo gaggeessaa ture. Badoodachaasii fi Abdul Jaliil Abdallaa sooressi jaarraa abbaa gadaa qabsoo hidhannootiin dhufnaan qabsoo biyya keessaa maxxansa adda addaatiin gaggeessaa turan dhiisanii qabsoo hidhannoo gaggeessuudhaaf sooressa jaarraa abbaa gadaa qunnaman. Badoodachaasii fi Abdul Jaliil Abdallaa faan eegallummaa irratti sooressa jaarraa abbaa gadaa qunnaman. Badoodachaas Abdul Jaliil Abdallaa Sufyaan Sanaliitii fi waahillan isaanii kan jalqaba sooressa jaarraa abbaa gadaa qunname addi bilisummaa Oromoo Gobeellee keessatti sooressa jaarraa abbaa gadaa wajjumaan hundeessan jechuu ni danda'ama. Badoodachaasii fi Abdul Jaliil Abdallaa duraanis qabsoo isaan bifa barruutiin gaggeessaa turan qabsoo dhimma Oromoo qofa irratti fuulleeffattee ture. Badoo yookaan Dammaqsaa fi Abdul Jaliil jalqabarraa qabsoo Oromoo waan naanneessaa turaniif qabsoo hidhannoo adda bilisummaa Oromootti dabalamuudhaan waan haaraa isaanitti hin taane. Dubbiin haaraa isaanitti ta'e yoo jiraatte mana owwaa keessaa bahanii bosona mana jireenyaa godhachuudha. Beelaa fi dheebuun waxalamuu fi akkasumas caamaa fi rooba keessa olii fi gad naannahuudha. Badoodachaas hayyoota jiddugala Oromiyaa keessaa adda bilisummaa Oromootti dabalame keessaa nama duraati. Baarootumsaatii fi Magarsaa Bariifaanis baruma 1977 keessa dargiin sabboontota Oromoo adamsuu eegallaan sirna gabroonfataa Habashaatiin falmuudhaaf adda bilisummaa Oromootti dabalaman. Yeroo Magarsaa Bariitii fi Baarootumsaa faan adda bilisummaa Oromootti dabalamuudhaaf gara qabsoo dhufan Badoodachaas qabsaa'aa isaan simate keessaa nama tokko ture. Badoodachaas yeroo san adda bilisummaa Oromoo keessatti itti gaafatamaa raadiyoo sagalee bosonaa yookaan editor in chief ture. Akkuma walitti ibsame sabboontota yeroo san jiddugala biyyaatii dhufan Magarsaa Bariifaa dhaabni ramaddii adda addaa kennee fi imala qabsoo waliin eegalan. Haa ta'u malee duuti Baarootumsaatii fi Badoodachaas yookaan Dammaqsaadhaa tan adda bilisummaa Oromoo keessatti dhalatte obboleewwan wajjin diina waraanuudhaaf qabsoorra jiran walitti diinoomsuudhaaf sababa taate. Gama biraatiin guyyaa Badoodachaasii fi Baarootumsaa wareegaman Leencoo Lataa obboleessa isaa Abbaa Caalaa Lataatii fi nama Tashoomaa jedhamuun adda bilisummaa Oromootti dabalamuudhaaf baha Oromiyaa naannoo Haramayaa bakka Karroo jedhamtu dhaquudhaaf imala isaanii eegalan. Yeroon isaan imala isaanii gara Karroo eegalan akka lakkoofsa Awurooppaatti ji'a Eblaa bara 1978 keessa. Yeroo san sochiin adda bilisummaa Oromoo biyya guutuu gurra seentee jirti. Mootummaan dargii qabsoo adda bilisummaa Oromoo dhaga'uu bira dabaree baarageeti jira. ABO'n hooggansa sooressa jaarraa abbaa gadaatiin jabaate sadarkaa Oromoo gurri oduu hordofu mataa ol qabachiisurra ga'eeti jira. Akkasumas sadarkaa madda diina Oromoo yookaan madda sirnaa naasisurra ga'eeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa magaalaa Jaajaa keessa dhaabee jalaa geeraree hawwan Oromoo ililchisiise. Mootummaan dargii tan weerara Somaaleerraa hin dandamatin qabsoon adda bilisummaa Oromoo finiinsaa jirtu ammaas dhukkuba sammuu hamaa itti taate hirriiba dhorkite. Dargiin bakka hedduun ciniinsate. dhalattoota Oromoo kanneen barnoota qabanii fi hubannoo qaban jettee shakkitu gaafii malee galaafachuun dhiiga Oromootiin lafa magariisa diimeessite.
gochi mootummaan dargii fokkotaan sabboontota Oromoo hadheesse. Leencoo Lataafaa Finfinnee keessaa baasee ABO'tti dabalamuudhaaf murteeffachiise. Sirni dargii kan biyya keessaa bahuudhaaf isaan dirqisiise. Finfinneerraa fuudhee Bosona Gobeelletti sooressa jaarraa Abbaa Gadaa bira isaan qubachiise. Leencoo Lataatii fi waahillan isaa yeroo Finfinneerraa bahanii baha Oromiyaa Harargee dhufan dura magaalaa Haramaayaatti maaddee jaaramte sabboontota dhaabaa qunnamsiiftuu bira dhaqan. Yeroo san qabsaa'aa gameessa. Seenaan isaa hedduu hin dubbatamne Damshoo Aliifaa sabboontota gara bosonaa dhufu sooressa jaarraa Abbaa Gadaa qunnamsiisaa ture. Damshoo Aliifaan akka sabqunnamtii dhaabaatti humna duuba ta'anii sabboontota gara qabsoo dhufu dhaaba qunnamsiisaa turan. Isaaniitu sabboontota adda bilisummaa Oromootti dabalamuudhaaf naannoo Haramayaa dhaqu fuudhee adda bilisummaa Oromootti geessa. Damshoo Aliifaan haaluma hojii isaanii kanaan akkuma sabboontota biroo fuudhanii hoggansa adda bilisummaa Oromoo qunnamsiisanitti Leencoo Lataatii fi waahillan isaa Abbaa Caalaafaa magaalaa Haramayaa irraa fuudhanii karrootti sooressa jaarraa Abbaa Gadaa bira geessan. Guyyaa Leencoo Lataatii fi obboleessi isaa Abbaa Caalaafaan qabsootti dabalamuudhaaf karroo dhaqan jarri lamaan jechuunis Baarootumsaatii fi Badhoodachaas galaafataman. Duuti Badhoodachaasii fi Baarootumsaa dubbii jabduu diigaminsa adda bilisummaa Oromootiif sababa taati. Sababa wareegama Badhoodachaasii fi Baarootumsaa baruudhaaf namoota hedduu dubbiseetiin ture. Namoonni dubbisne cinaan qabsoota buleeyyii sooressa jaarraa Abbaa Gadaa wajjin Gobeelletti adda bilisummaa Oromoo hundeessanii. Sabboontota manguddoo naannoo Haramayaa kan jalqabarraa eegalee hanga addi bilisummaa Oromoo diigamutti qabeenyaa fi yaadaan adda bilisummaa Oromoo tinnisaa turedha. Wareegama Baarootumsaatii fi Badhoodachaas namoonni qaamaan dubbisee fi kaniin miidiyaa irratti dhaggeeffadhees haaluma wal fakkaatuun ibsan. Qabsoonni gameeyyiin jalqaba sooressa jaarraa Abbaa Gadaa wajjin adda bilisummaa Oromoo hundeessanii wajjin hoogganaa turan akka himanitti koreen hooggansa siyaasaa waraana adda bilisummaa Oromoo sabboontota qabsootti dabalamuudhaaf jiddugala biyyaatti dhufe Leencoo Lataa, obboleessa isaa Caalaa Lataatii fi Tashoomaa haala gaariin simattee turte. Hoogganaan dhaaba sooressa jaarraa Abbaa Gadaatii fi miseensonni koree hooggansa dhaabaa naannoo san turan Abdul Abdallaatii fi Badhoodachaas faan sabboontota gara qabsoo dhufe akkuma simatanitti yeroo gabaabduudhaaf akka walga'iitti waliin gatta'anii keessummoota gara bosonaa dhuferraa haala biyya keessa jiru odeeffatan. Yeroo haala odeeffannoo biyya keessaa Leencoo faarraa fixatan warri biyya keessatti wal beeku Badoo, Baaroo fi Leencoon haasoo dhuunfaa eegalan. Koreen hooggansa dhaabaa jara sadeen jechuunis Badhoo Dachaas, Baarootumsaatii fi Leencoo Lataa wal biratti dhiiftee biraa deemte. Namoonni mana keessa yookaan iddoo teessumaatti waliin hafe Badhoo Dachaas, Baarootumsaatii fi Leencoo Lataati. Abrahaam Lataa yookaan Abbaa Caalaa Lataa duraanuu walgahii xiqqoo san irraa qooda hin fudhanne. Naannuma san ala waardiyaa bira ture. Hoogganaan adda bilisummaa Oromoo sooressa jaarraa Abbaa Gadaa salaataaf gara masjiidaa deeme. Hangana jidduutti dhukaasni rasaasaa dhaqeeme. Abbaan buttaa Maayaa Qalloo golee basoo ture. Waraana naannoo san jiru golee basoo tokkona. Yeroo dhukaasni banamu hooggansa adda bilisummaa Oromootii fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo diinaatu jara biyya keessaa dhufe Leencoo Lataa, Abbaa Caalaatii fi Tashoomaa faana dhufe ja'anii shororkawan. Abbaan buttaa galee basoo waraana bilisummaa Oromoo kan naannoo san jiru akka bakka yookaan battala qabatan ajaja dabarse. Waraanni bilisummaa Oromootii fi koreen ajaja siyaasaa waraanaa PMC kan qaamaan achi ture diinaatu keessummaa teenya balleessuudhaaf dhufe tunnutti hin taatu ja'anii waraana bilisummaa Oromoo wajjin ol ka'an. Waraanni bilisummaa Oromoo diinarra aanuudhaaf tooftaa goflaa cabsuu ja'amu dhaabbatanii humna qabaniin diina haleeluudhaaf qophaa'an. Addi bilisummaa Oromoo miseensota koree hooggansa siyaasaa waraanaa dabalatee bakka keessummaan teenya miidhamtu humnuma hanga qabnuun xiqqoo tanaan diina keenya dura dhaabbannee daaraa taana malee keessummaan teenya hin tuqamtu ja'anii mudhii hidhatanii dhaabbatan. Murannoon koree hooggansa adda bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo murtee wareeganii wareegamuu taate. Garuu dubbiin akka isaan yaadan hin taane diinni fagorraa dhufee rasaasa dhukaase Baaroo fi Badhoo ajjeesee hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan tooftaa waraana ellitti dhaabbatee alaa eegaa ture shokomsaa takkallee dhabe. Rasaasni isaan battala qabatanii ala barbaadan mana yookaan teessuma isaanii keessaa dhukaafame. Miseensota koree hooggansaatii fi waraanni bilisummaa Oromoo kan diinaatu nutti seenee laata jee battala qabate alaa humaa dhabnaan waan uumame baruudhaaf jara sadeen mana keessatti dhiisanii biraa deeman
Leencoo Lataa baarootumsaatii fi badoo dachaasaa biratti ol deebi'an. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo ol deebi'ee jara bira ol seenu badoo dachaasaa wareegamee jira. Badoon miilarraayis rukutamee jira. Qawween isaa tan mormatti dhaabbattu waan ofitti dhukaase of wareega fakkaatti. Lubbuun keessa baatee jirti. Baarootumsaatis rukutamee jira. Garuu lubbuun keessa jirti. Ammoo dubbachuu hin danda'u. Rakkoon uumamte lubbuu hayyoota lama galaafatte. Gocha diinni fagoorraa dhufee raawwatee miti. Gabaabumatti diina fagoo kan waraanni bilisummaa Oromoo battala qabatee eegee miti. Dubbiin moora adda bilisummaa Oromoo seente diina osoo hin tahin daba ta'uu isiiti.